Jirra jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya oduuwwan ajaa'ibsiisoo ta'ee fi oduu akkaan nama ajaa'ibsiisu isinii qabadee dhufee jira jechuudha. Oduu kana guutuu isaa osoo hin taane cinaa isaatii guutuu isaa YouTube chaanaala irra jalaa galgalanii argattan asirraan TikTok jala irratti gadi seentanii subscribe godhan chaanaala lola dhiyeenya kana jechuudha daangaa Oromiyaa irratti naannoo Somaaliyaa bantee lolaa jiraniif guyyaa kaleessaa jechuudha waliigaltee jechuudha waliigalanii harka wal fuudhanii dhaabbachaa jiran akkuma isin gartan kana wal fuudhisaa jiru kun immoo waraana makalaakiyaadha takkaa'u hooggantoota makalaakiyaadhaati jechuudha waliigaltee biraatiin jechuudha eega nama Oromoo gataniitis fixanii wanni taate guutuu lafa Oromootis saamanii akka saamanii booda garagalanii waliigaltee nagayaa godhan jechuudha har'a qofaa miti waliigalteen kun yeroo lamaaf taa'amee ture. Yeroo takka immoo godina Harargee lixaatittis taa'amee ture har'aas immoo waliigaltee haaraa taa'amaa jira waliigalteen kun tola lammaffaa lafa Oromoo haala kanaan kan namaa jira jechuudha nagaya goona nagayaan haa jiraatu waraanni haa dhaabbatu jiran jechuudha garuu immoo isin lachuu gama lachuutu raawuu namoota isiniif dubbii teessan dubbatu qopheeffadhaa jennee jiranii jechuudha kanaaf galgala guutuu isaanii argatu.